የካቲት 23 ቀን ድሉን ከእምዬ ምኒልክ ጋር ከሰማዕቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ሰማን። ዛሬ ግን በሚያሳዝን መንገድ Dagam galata waaqayyo baga guyyaa kana nurratti agarsiise waaqayyo baga guyyaa irraa kana agartan yeroo darbe paappaasonni keenya oromiyaa keessatti yeroo ramadaman keessattuu shaashamannetti kiristaanonni dhumanii akkasitti qaamni seeraa uummata kiristaanonni jalaa ficcisiisanii paappaasonni dhammaa jettanii warroonni maraachaa turtan jechaadha qaamni seeraa harroo jara kana paappaasota oromoota bataskaana seeneeti ciisboombiitti gadhiise moo mee maaliif ree mee jalqaba Adawa fi amantaa walitti fidanii mana amantaa keessa siyaasa gashanii qaama seeraatti afaan banu viidiyoo TikTok irra laalaan oole dhugaa maaramiti leebaa wushaa maali jedhuun qaama seeraati maaf arrabsu qaama seeraa mootummaan lafa jirtan maratti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu ani nagaa kootu waaqayyo guddaan maqaan isaa kan kabajameef kan ulfaatinuuf yaa ta'u egaa kun Sanbee TVdha Sanbeen TV sagantaalee afuuraa garaagaraa qopheessee kan isin biraan ga'u miidiyaa afuuraati egaa lafa jirtan maratti nageenyi waaqayyo akkasuma egaa arjummaaf dhiifamuu waaqa keenya araarsumaan dubroo maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa butoota hunduma keessa faanaa ta'u hunduma keenya faanaa ta'u egaa uffata gurraacha maaliif uffattee akkanaan hin jenne egaa nuti hin gaddinu uffata gurraacha uffannus gaa ani sirumayyuu durii kaasee uffanni gurraachi natti tola kanaafi tiishartiin dura qabudha mana keessa kanan uffachaa jiru waan ta'eef isa yeroo darbee suffaa rakka walla jalaa hin qabsiisne adaraa keessa disiriin jira guyyaa irraa kadammoo egaa baga waggaa 127ffaa kan kabajamee oolu ayyaana adawaatiin nagaan isin gahee egaa waa'ee adawaas xiqqoo ni dubbannaa kana malee adawaa sababeeffachuun har'a magaalaa Finfinnee keessatti egaa wantoota tokko tokkotu jira viidiyoo isaa isinitti agarsiisa waan tokko tokko ni haasofnaa jechaadha sababiin isaa adawaan kan eenyuti adawaan eenyudha adawaa amantaa fi goorgisii bakka sadi wantoota sadan kana wajjin laalla jechaadha ittaansine immoo waa'ee Minilik kana jechaadha egaa adawaan akka saba tokkotti ilaalu adawaa irratti kan lole saba tokko qofa akka ta'etti ilaalu adawaan keenya jiru waan garagaraatu jira kana malee immoo mootiin keenya amantaan keenya waan hinduyyuu keenya kan jedhantu baay'ate hubadhaa dhaloonni rafu dammaqime tarii amma arrabaaf kan nuuf jiraachuu danda'a har'a mana amantaa qulqulluu Goorgis Piyaasaa jirutti Araadaa Goorgisii egaa qaamni seeraa ciisboombii darbatee jedhanii iyyatti ture waan garagaraatu ture egaa sagantaa isaarratti jechaadha viidiyoon garagaraa jira jalqaba irraas akkuma argitan jechaadha gidduutti isinitti agarsiisa waan ta'eef jechaadha egaa jalqaba maal seedan dhugaa keenya Kiristoosii walitti bu'aa jirra sababii isaa kan Kiristoosiif ta'u dhiisnee galata Kiristoos fudhachuu qabu ulfina Kiristoos fudhachuu qabu waaqummaa isaa dhiisnee nama biraatiif kennaa jirra kana yeroo siin jedhu amma waggaa sadan irraa ta'uu afran irraa beeku akkuma reefu gaa tajaajilatti akkuma seenuu faarfannaas baasee tajaajilatti seenuu yeroon eegalutti dhugaan sinitti hima waan na mudate sagantaa karaa sandaafaa kana deemee Oromiyaa keessadha yaa'u Dabra Biraan faana walitti quf jechaadha Minilik faarsu yeroo suni sagantaa sun irratti har'ara guyyaan isaa gaa waggaa sadan baranaa natti fakkaata afran baranaa akkasi yeroo kana hayla malakut Minilik hayla malakut Minilik hayla malakut jedhanii faarfatu nanna heeni bakka Goorgisii kabajnee waaqa keenya waaqessu deemne nuti guyyaa sun samboodha ኃይለ መለኮት ሚኒሊክ የመለኮት ኃይል ነው ሚኒሊክ ማለት ነው የመለኮት ኃይል ነው አይደል ላላ አመም መለኮቲቻ ዋቁማ ወሎማ ጀቻ ላላ ኢብደሰላ ዋቁማ ሙልሱ መለኮቲ ጀቻንጋ
እግዚአብሔር አምላካችን መለኮት ነው ነምት ያካ ዋቀዩ ኬኛ ጋላ መለኮት ይቻን ኩን አከሚት ሲኒ ኢብሱሬ ሶዳታማ ኢጃኑ ላሉ ከን እንደኝ ኢጀፎኒ ኬኛ ላሉ ከን እንደኝ ዋን ከበጀማ ዋቀዩቲ ኢሳን እኒ ሁምና መለኮት ሱኒቲ የደን ሚኒሊክ ጀራኒ ፈርፈተን waltajjiinu gaggeessee dhan guyyaa sun ana sanbooda tole jedheen inga hanga abboonni keenya taabota baatan dadhabanii waan ta'eef hinga faarfannaanii gara sagantaatti aanutti deemna naan qeesiin tokko masqalii baate mina gabbaa izammiru naan jedhe dhiisi maal si galche naan jedhe jaarsa hubadhaa waan baay'eetu jira kanaafuu guyyaa sun bakka goorgisiin fudhachuu qabu miniliktu fudhate bakka waaqayyoon fudhatuu qabu miniliktu fudhate har'a soo ama fakkeenyaaf qaamni seeraa amma waan tokko waan takkattiin siniif dagaam galata waaqayyo baga guyyaa kana irratti agarsiise waaqayyo baga guyyaa irraa kana agartan yeroo darbe paappaasonni keenya oromiyaa keessatti yeroo ramadaman keessattuu shaashamannetti kiristaanonni dhumanii akkasitti qaamni seeraa uummata kiristaanonni jalaa ficcisiisanii paappaasonni dhammaa jettanii warroonni maraachaa turtan jechaadha qaamni seeraa harroo jara kana paappaasota oromoota bataskaana seeneeti ciisboombiitti gadhiise moo mee maaliif ree mee jalqaba adawaa fi amantaa walitti fidanii mana amantaa keessa siyaasa gashanii qaama seeraatti afaan banu viidiyoo tiktok irra laalaan oole dhugaa maaramiiti leebaa wushaa maali jedhuun qaama seeraatiin maaf arrabsu qaama seeraa mootummaan caasaa inni baase ni jira akkaataa inni kaa'e suniin ayyaanni kun haa kabajamu karaa inni jedhe sun nageenya biyyaatiif jedhe karaa sun kabajamuu qaba adawaan kan isaanii qofaa miti eenyutu kan isaanii godhe adawaa fi amantaa maaf wal keessa fidu adawaan biyyi keenya Itoophiyaan boojuu xaaliyaanii jalaa yeroo waraanaan injifattee jalaa baateedha weerara biyyoonni awurooppaa weeraraa turaniiru weerara sun jalaa bilisa baateetti kun akka afrikaatti nu boonsa hubadhaa haa ta'uuti immoo warra minilik kana qofaa miti immoo achirratti wareegamaa ture wareega kaffalaa ture qabsaa'aa ture lolaa ture jeneraalota 11 keessaa 9 kan oromooti gabayyoo gurmuufaa garasuu dhukiifaa baalcha abbaa saafoofaa hubadhaa isaan guutaniiru maal jedhe Hacaaluun oromoo seenaa kee himadhu malee ormi siin himuu hin du'a malee dhugaadha indubbannu malee nuti seenaa keenya isa bara hedduu awwaalletuma gadi keenya malee hin mul'isnu jechaadha jalqabas immoo goonni dhiirri kan hojjedhe dubbatu gaa kanumaafi malee waan biraatiif miti kanaafiyyuu har'a immoo adawaa fi amantaa walitti fidanii tariigaa taabonni mana amantaa goorgisiisuun yeroo adawaa sun baheeraa jedhan haa ba'u taabonni humna akka qabu ni beekna taabonni waaqayyo akka gargaareera ishoo taabonni waaqayyo yeroo adawaa sun bahee waaqayyo nu gargaaree ummata xaaliyaanii mooneerra ishoo minilikii fi goorgisii maaltu walitti fidere minilik boolla keessa deemaa ture miti yeroo sun deemee lolee fardarra yaabbatee asee minilik kawaala bafiit እንደሄደው እንዲህ አደረገ qeessonni dubbachaa jiru minilik yeroonni bataskaana qiddaasee qaddasiisee bahee ጦርነቲን ጊሳዩ ዱሜራዳን ወራኒ ዱሜራዳን ዱበቻሩ ጳጳሱኑ አጼ ምኒልክ ቅዳሴ ላይ ነበሩ ጦርነቱ ሲጀመር ቅዳሴ አስቀድሰው ቆርበው ሲወጡ ጦርነቱ አብቅቷል በድል ተጠናቋል ምኒልክ ወራነ ድሬ ወራና እንዳይብነ ባልቻ አባ ሳፎፋ ጋፈዳ ገረሱ ዱቂፋ anakka gabayyo gurmuufa gabayyo bimoot tatakka balcha ya galabbate labicha sanjira isaan minire kanafiyu anga harratti miidiyaan biyya alaarre ragaaba fardi oromoti fardi oromo akka furguggifamtu asitti yoo argan achitti argu asitti yoo mul'atan gamatti mul'atu jechaa turan kanafiyu harra mana amantaatti kan ta'e mana amantaa keenu maaloo mana amantaa keenu jalaan balleessisiina mee warri itti dhiyaatan itti ma tokkos jira moo qarfeen cal jedhee atsee minilik akkas godhe namitti mee viidiyoo isaa kana ilaalaa mee viidiyoo hunduma isaa mee ilaalaati walitti deebinee immoo haasofna
የዛሬ 127 ዓመት ከሚዬ ምኒልክ ጋራ አራዳ ፒያሳ ያለው ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ አድዋ ዘምቶ ሚዬ ምኒልክም እነሆ የድል የምስራች ዜና ከሰማው ይሄንን ጦርነት ካሸነፍኩኝ ቤተ መቅደስን አንጽልሃለሁ እሰራላለሁ ብለው ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስም በአድዋ መስክ ላይ ከፊት ቀድሞ ጠላትን እየጣልና እየቆራረጠ የድል ማማና የድል ዜና አሰማ። ይህ የካቲት 23 ቀን ድሉን ከእምዬ ምኒልክ ጋር ከሰማዕቱ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ሰማን። ዛሬ ግን በሚያሳዝን መንገድ ኤጋ ቪዲዮ ኩማ አርጊተን ነብቲን ኩሊስ ዋድ ምኒልክ ኦዴሲቲ ወጋ ዲባፍ ዲደሚ ቶርባናራ ጅርታቲ አርጊቴታ ምኒልክ ወረካን ጀደሙ ቪዲዮ ኩማ ጀልቀበል አልተን ካናፊዩ ምኒልክ ይሎል ጎንኩማ አሎል ጀቻ እነን ቁብሰታ ይወከምት ደሚሎል ካናፊዩ ጀቻ አደዋን ከን ኬሰን ቆፋሚቲ አደዋ ረቲ ከንዱሌ ዱጉማ ሳዩ ዱበን ሞ በርባደን ጀቻ አደዋ ረቲ ኡመኒ ኦሮሞ ገሄ ጉዳ ቀባ ሲትኒማ አኩመ ቢይቲቱ አኩመ ቢያ ኢትዮጵያ ጀረምቱ ከናቱ ላፈ በላ አንቀ ኦሮሞዳ ኡመኒ ሁንዲ ባሄራ ያኤ ሎሌ ናኖን ሁንዲ ያኤ ሎሌ ዮጀቴስ ኡመኒ ኦሮሞ ሁንዲ ያኤ ሎሌር ባይነ ኡመታ ከንጫሉ ይኝሬ ኦሮሞድ ማመስ ጀነራሉን ጅራን ነኝት ካን ኦሮሞቲ ካሉልጂ ፉንድራ ባህኒ ሎላ ቱራኒ ፉንድራ ጀቻር ፉንድራ ባህኒ ሀላ ወራና አገርሲሳ ሀላ ወራና ቀንዴሳ ፉንድራን ሎልቺሳ ሎላ ከንቱራኒ ኡመኒ ኦሮሞ የሮሱኒ ተቻ ካና ፈረሙ ሁንዲሽዩ ዋንንታን ወደሲቴ ሲያሳፊ ዋንንታን ወልኬሰ ፍዴ ማናመንታ ገኘ ገሽቲ ዋቀዩ ከንፍረቱ ቀቡ ምኒልክ ከነን ጊዮርጊስን ከን ከበጀሙ ቀቡ ምኒልክ ከነን እሺ ማላተውጋ ከነራ ጻቡን ጅራ ከነራ ሳልጳቹን ጅራ መቃም መቃጫሉ ክርስቶስ ባኔ መቃሳት እንጩባምኔ አናፊስን ይጀዴ ድሬ ቀራኒ ወረት ፈንፈሜ ከሚት ከበጅንሳ ገዲቦ ሜ ኢላላ ሜ ሰሙ ወንጌላቲ ምኒልክ ጀቲ ወልት ቀበምቴ ማናመንታ ከይዘት ምኒልክ ይፈ መንታ ማልቶ ወልት ፊደ እኒ ነመቶክ አዳዋን ከምኒልክ ምኒልክ ኦፍጮ ፊደ ምኒልክ ባቡራ ፊደ ምኒልክ ማሊ ፊደ ኢን ፊደ በራሳ ጋሌሽ አገልዩ እንገለ መሌን ወጀቴ በራሱና ካካዩን ኮጅራ በራካ ካዩ ኮገለ አካካዩ ኮስ ጀጃጋ ጀጃ አካካዩ ኮስ በረም በርበ ምኒልክ ሱን አካካዩን ኮጅራ ድረሚቲ በራሱን ባቡሪስ ዱፌ ስልኪኒስ ዱፌ መኪናኒስ ዱፌ ሚቲ በራ አካካዩ ተከሰኒ ፋላላ በራሱን ከናፉ ኢሳኒስ ጀጃጋ በራ አካካዩ ከድፍ ጀራ ናጀጃ ናፊስ ነምበር ባር ኢኖጀቴ ሴተሞ ኢንከለቀ ሴተኒ መኪና ሆጀቴ ባቡር ኦፊሳ ሆጀቴ ማል እንጀዴ ማን አከስታናን ሞ ኩመ ሴና ወሪ ወኒ ጀዳ ወሪ አማራዩ አጼ ቴዎድሮስ አመሳን ጀጅኔው አመሰከናን ጀጅኔው ሜሻ ወራና የሮሱኒት አካ አማያዋት ሆጀቴ ከንጀዳሜ ዋሞሙዩ አጼ ቴዎድሮስስ ጀራ እንጀጀምኔው ነው አመሳ አመነሚቻ ከና
Kana fide mana ofcotti xaafii daaksisu maali maa washakkattu keessattuu immoo ijoolleen afaan Oromoo haasoftanii Facebook irraan isaanii jitani dhugaan siniin jedha tasgabbaa waan beekne ittiin galiina. Karaa biraa namichi Minilik jedhamu kun diina Ortodoksii tawaahidoo akka ta'e isinitti himaa. Kitaaba mana amantaa seenaa mana kiristaanaa kan jedhamu irratti barreeffameera. Ittiin sinii deebi'a. Viidiyoo biraatiin siniin fida wanticha maaliif akkan jedhee akka ilaalcha koottechaa. Kanaafiyyuu asii Minilik akka faarfatan warabiidhaan maqaasaa waamamu. Maqaasaa faarfatu. Maqaasaa waamu. Maal jechuudha gaa kun? Ani kun ajaa'ibaani. Dhugaan siniin jedha. Kun immoo seera qabeessa miti. Kanaaf seerri immoo waan taasisuu qabuun taasisa. Arrabsamaa miti seerri kan seera kabachiisu. Ani baay'ee tokko na ajaa'iba. Kanaafiyyuu ofii balleessanii, ofii yakkanii maal jechuudha maaliif ishii otoo dhuguma namoonni kun sammuu nagaa qabaatanii shurraaba irratti suura Minilik qofa maaf godhatu? Maaf ana Baalchaa Abbaa Saafoo fa'aa baay'inaan hin godhamu? Hangabayyoo Gurmuu fa'aa maaf hin godhamu? Mee natti himaa? Baay'ee tokko nama ajaa'iba waan kun dhugaan siniin jedha. Angoota Oromoo maaliif hin godhamu? Kanaafiyyuu Minilik nutti hin jedhin naannoo. Minilik gooftaa waaquma godhataniin bakka akkas taanaan mana amantaa tokko jaaraa fiitii isatti bulaa warroonni isa jala fiigdan. Maaltu beeka naffartanii inni qulqulluudha Minilik qulqulluudha jettanii taabota tokko dhaabnaa fi jettu. Maaltu isinii dadhabama isinii? Asiif achi walitti fiddanii qulqulluu gootu. Takka taammira maaramii fa'aarratti sin gashitu. Taammirii garagaraa fa'aarratti sin gashituudhaan. Mana amantaa keenya keessaa wantoota akkanaa kana qulleessachuu hin qabu nuyi. Mana amantaa keenya eeggachuu hin qabu nuyi. Kanaaf mootummaan immoo waan barbaade haa godhu. Waan barbaade gochuus mirga qaba. Kanaaf sammuu nagaadhaan, sammuu tasgabbaadhaan haa laallu dhugaan siniin jedha. Dhugaan siniin jedha. Egaa miira keessa galee dubbadde dhiifama ijoolleen keenya nagaa ta'a kabajamaa waan baay'ee haasa'uun dhufee ture garuu miira keessa galee wal keessa borce duraa duubaa waan baay'ee isinitti haasa'een ture ittiin deebi'a viidiyoo kana ittiin deebi'a nagaa ta'a ulfaadhaa kabajamaa ameen.